أي أكن جرتان الدكتور كذا ويرناتو وإنه مني خون خير مني جاري مكين شامل تبكو أكما ريف شنتيمتي منا لما جارني بورني مني خون أكما كثري بريزي دينه دينه خيشاني مني خون ما تنجتوني ما أني شني جاري ما لي في شني جار جيكا فري qorqorroo itti hirkisamee bakka sanmaafuu keessaanis gayyaasatu. Namni eegasin firaashin qabdanii? Firaashin gizeedhaaf hin jiru. Firaashin qabda? Firaashin dura cirame. Firaashin sirraa cirame namni eegasin warra as keessa galtan? Nam torba? Abbaa keessan jiru? Haadhatii isin jigaltan as keessa. Barattoota hunduu kitaaba barattootatiin harkaas keessatti obboleeyyan kiyya ilaala maatii nam torbaatu kanarra gala. Kana qofaa miti amma kan manni toletti agartanii manni toletti agartanii. Kana gaa waan irraa dubbatanii jiru manni nuni dubbata. Rakkoo manni obboleeyyan keenya keessatti turan. Amma walumaan dalayneetu walleen malee wanta kan waan irra gachiisanii fi waan uffatanii illee takka illee qaban waan nyaatanis haa takka illee qaban. Ormi kun akkama roobni itti godhaa laguu nuti mana kana jalqabnee guyyaarru waan takka illee qabanii akkanumatti barcaa keenyaa gaa'umta dandeenyeetuma akkasumatti kana walii qabnee amma ijaarree obboleeyyan keenya irraa qorqorroo tanaas walii qabnee mukaas akkasumatti maal uffattan? walii qabnee akkasitti asii jiru. Waan maqaa Kartoonu? hanga maadaabara uffatanitti maali? Obboleeyyan kiyya ni agarsan akkaataa uummanni kun itti jiran ni agartanii obboleeyyan keenya isaanis waa baatii torba shanitti hin dhalanne baatuma sagal akka keenya dhalatan sanirraa magaaluma takka keessa hojii jirra hanqamta karaa keessa akka jirru firaashin nu quuqeen hanqamta akka firaasha akka adda baratanaa jirru namoonni wal beekna please haa gargaaru nama maatii torbaatu kanarra gara gama bulchiinsa araddaa duwwaa lamaatiin ijoollee tana haa gargaaru maatii hedduu jira maatii kana kanarra kan rafaa jira nu barattoota faamilii walii rafaa jiran kana kartoona mafaarra rafan. laalaa obboleeyyan kiyya kana godhuudhaaf abbaa qabeenyaa ta'uu hin barbaachisu kun godhamuudhaaf abbaa qabeenyaa ta'uu hin barbaachisu onnee gaarii qofa qabaachuu barbaachisa malee firaashii tokko qarshii 300 firaashii tokko obboleeyyan. Mees keessatti maal garta waa takka illee waan namni uffatu marxoo takkatti waan akkasii sanfaadha laalfirra kaa'anii akkamarra fallaalas keessatti amadayni lafaa akkasii gubbaadhaa durga itti roobaa dur itti roobaa ture amma mana toleef agartan mana bulchiinsa araddaa duwwaa lamaa tolcheef agartan malee duraan itti roobaati halkan dhaabbachaa qabbanaaf yaada gaana waan dubbadhu hin jiru kana ol mee dubbaddaa isin ijoollee uummata kana laalu jiraniif maal akka dhaamsa dabarsaaf. Wanti nuti dhaamsa dabarsinuuf akkuma yaannee lafaa kaanee jaarreef kanatti ammas waan uffatan waan afatan ittuma yaannee akkasi godhuufiitti nurra jiraata. Akkuma araddaa duwwaa lamaatii wajjin dura ta'an araddaatis ni jira akkasumatti hawaasumaa wajjin taane waan kanas godhuufi nurra jiraata. Wanni ijoolleen as keessa jirtu barattoota warra kutaa 6 kutaa 7 kutaa 8 as keessa galama. Obboleeyyan kiyya warri ammaan tana nu laalaa jirtan dhuftanii qaamaan uummata kana laaluu dadhabdan araddaa duwwaa lamaa magaalaa hirnaa namni hin beekne hin jiru. Bilbila bulchaa araddaa duwwaa lamaa isiniif keenya adirees akaawuntiin banamuuf deemti. Akaawuntii sanarratti deeggarsa godhaa maatii hedduu jira maatii kana rakkachaa jiranii. Maatii kana bira haa dhaabbannu maatii keenya ilmaan Oromooti wal gargaaru haa qabnu haa wal gargaaru. Waan qabnu wal cinaa haa dhaabbannu isiniin jaa andamsa wani yetin jira. Hanga uummataa keenya wali qabanneeti deeggarsa abbaa araddaatti isaanas gaafannee nu gargaaranii akkasitti waa hundaa'u hanga kana abdii keenyaan obboleeyyan keenya uummata keenyaa wajjin hangana goonee fi ammallee kana achitti habiraatis hedduu kana fakkaatu jira sanis ni goonaa kana olitti illee dalaynee abdii firraa qabna isinillee hanga dandeessanitti bakka jirtanii akka nu deeggartanii nu gargaartan isin barbaannaa. Lammi qabbarata barattoota lammi qajjira.
Amma nam sadii jira. Nam sadii jira. Torban keessaa nam sadii barata. Sadii. Ati barattu? Ani baradhu haadha manaati. Ummaan ta'e maal daleetiin ijoollee sana qallabdi? Dalaga guyyaa taliiti. Huccuu dhiiti. Garuu numa harkatti huccuu sana. Jechuun gaa guyyoon harkamu beekte akkuma harkame. Guyyaan harkanne nyaatanii qonkoo. Kam godhan gaali qeeffachaa tuma afalaa. Gaafa dhabaniis agabuma bulan gaama akkam ta'an tokko illee bara tokko faan na bira achi bubbulaa tokko ibsaan tokko faan achi mucaa fayyaa wajjin ja'a akka isaan rakkatoo ta'an laal ni beeyna laal nuti ni beeyna akkasumatti gaa jijjiraatanii abdiin gaa fuula duratti mootummaa fi gartee ollaanii fi lammiin teenya akkanumatti oromoon teenya garaa walitti hin jabaattu akkasitti kan nu gargaartan haalaan barbaada. Akan nu gartaniifuu isin galateeffan.